qarshii miiliyoona tokko miti. Qarshii miiliyoona lama kennuu qabu. Miliyoona lama. Kasih jawaadhaa sin cinaa jirraa siniin jechuudhaaf. Ayeega gazeetti ofiitii yaada kee maal akka goonu. Jaa muftiin haa himamu. Haa himamu muftiin. Dura yaada kennadhaa. Yaada kennuu qaba. Dura yaada kennadhaatiin waan murteessitan ammoo uummataa fi lamaan yaada kennadhaa. Yaada kennuu. Okay. Okay. Yaadni nuti kennamu maali? Dhugaa dubbachuu fi Nasriin baay'ee dhameera. Ji'a tokko kana keessatti ispeeshaalii guyyaa 15 gara dhumaa irratti baay'ee dhameera. Hirriba isaa dhabee halkan hin laalan yeroo tokko keessayyuu namoonni baay'een bashannananii jiran qophii garagaraa darbaa ture irratti jechaadha. Innaa hamma danda'u nulitti namni tokko haga danda'u hojjeta dhamee jira. Kana keessatti garuu namni fooloo gochuu dhiisuun fedha namaati. Uummata amma rakkoo kan jiru uummata biraan illee Nasriin osoo waa tokko hin hojjetin wanti inni dhiise tokko hin jechaadha. Mutiin doomni gaafa guyyaan gabaabbachaa deemu cinqamaa ture jechuudha. Maaliif namni kun dhammaatiin dhamaa jiru guddaadha. Haga nuti eegni walitti hin doonii amma kanayyuu dhamayanii eegni maaf nuti kan qaba yaadne maybe viidiyoo lama sadii yoo dalagame jedhee namoonni viidiyoo sana ilaalanii Nasriif jaalala waan qabaniif Nasriin Oromoo nama waa guddaa hojjete jechuun haqa namaa dhoksuun hin barbaachisu. Biyya Imaraati kana ispeeshaalii namni bakka namni rakkatetti bakka namni waa biizines wayii jalqabatetti namni namarraa hin hafne namni dursee argamu Nasriidha. Kuni haqa jechuudha. Namni kamiyyuu beeka. Kanaaf immoo ragaan inni tokko tiiktaakii isaa keessa seenanii viidiyoo inni maxxansee ilaaluun gahaadha. Imaraati kana keessatti namni Oromoo ta'ee suuqii banatee waa banatee namni Nasriin deemee biratti argamee Oromoo hojjenneefi namni Nasriin biratti dhaqee biraan dhaabanne hin jiru jechaadha. Kanaaf kana gaafa ilaalummaa akka nama tokkootti nuti viidiyoo lama sadii yoo dalagame 500 kana waan guutumatti fakkaates ture jechaadha. Amma kana dhamaatii kan hundayyuu gaafatan seene baay'ee dhameera. Kanaaf egaa boodarra wanti dubbannu jiraata. Garuu gabaabumatti namoonni fooloo gootanis jaalala isaa qabdan ibsitanis galatoomaadha. Fast deliveriin taargeetii isaa arguteera. Taargeetii isaanii guddaan maalidha? Promoshiniidha. Nuti fooloorsii 100 miti 500 miti. Miiliyoona 5 soo qabaanne kaampaanii keenya wanti addatti fidu tokko hin jiraatu jechaadha. Wanni guddaan maali kan fayyadu kaampaaniin keenya kun beekamtii argachuu isaatii fi namoonni hedduun kaampaanii akkanaa kun biyya Imaraatii kana keessa jiraachuu isaa baruu isaaniiti jechuudha. Kanammoo namoonni hedduu baranii jiranii egaa gara immoo paartiinar kootiin isin dabarsa. Waan barbaachisu jedhee jira inni ani sammisumarra deebi'ee jechuurra waan tokko waan hafe jedhee saniin booda gara murtiitti deemna jechuudha. Kanaafuu Nasriin Imaaraat keessatti Dubaay keessatti bakka namoota ijoollee Oromoodhaaf keessattuu bakka inni hin oolle wanni inni hin gooneef hin jiru hundi keenya iyyuu ni beekna. Hatta suuqiin kamiyyuu yoo eebbisiifamu bira dhaabatee odoo jara san beekellee osoo beekuu baateellee dhaqee bira dhaabatee kan eebbisiisee viidiyoo hojjetee fi waan hundaanuu waan barbaachisaa ta'uun bira dhaabatee kan ummata bira dhaabatudha. Kanaafuu isa laallee nus fooloo hagana hoote qarshii hagana sii kennina jennee findeef. Hanga sanillee inni hin teenye. Hatta dhuma kanarra ji'a kana dhumarra guyyaa dhumarra hatta dhiisi bakka hin cinqabiin dhiisillee jedhuni geenya jechuudha. Kana waan ta'eef Nasrii irraa wanni hafe tokko hin jiru. Nasriin waan isa barbaachisu tokko kaampaanii kanaaf guutee jira. Amma immoo Nasriidhaa qarshii bichaa miti waan biraas dabalata finneefi dhufu. Waan biraa qarshii bichaa miti. Kanaafuu qarshiin hagam ka jedhu immoo inni isaan irratti garuu dhugaa dubbachuu fi qarshiin Nasriin nama qarshiif jedhu hojjetu miti. Chaalenjii kana gaafatti kenninu nusi maallaqni kun jechuun akkina maallaqaa qabaatee Nasriin bakka kanatti yeroo ammaa kanatti yookiin immoo maallaqa isa kana dhabee osoo hin ta'in chaalenjii kana qopheessinee fi tokkoffaa namoonni jaalala isaa qaban itti agarsiisuu danda'u kan jedhu tokko fayyadamuu dandeenya. Innis immoo gaafa gara chaalenjii kanaatti seenu namoonni jaalala anaaf inni qabu kan jedhu kan amaneetti kan fudhatamanii maallaqa kanaaf jedhee yookiin immoo maallaqni kun isatti onnaa jedhee miti. Gaafa immoo viidiyoo kanas immoo irra deddeebiin hojjechaa dalagaa turetti
maallaqa chaaf jedheetiif jechaadha. Maafi haasaa turre waan ta'eef hin gaafanna maallaqa rakkoo maallaqaatiif miti. Nus immoo gaafa waan kana goonu wanti nuti goonu immoo Nasrii hin madaala jennee osoo hin ta'in akka nuti beeknutti jechuudha. Akka nuti nuuf galee hubannutti Nasriidhaaf wanti nuti goone kuni waan isa madaalu miti. Dhugaa dubbachuudha. Maaliif vaaluu nama xiqqeessuu nu barbaachisu? Vaaluu nama xiqqeessuu nu barbaachisu namni Nasriin nama A3 Multimedia biyya Imaraatii kana keessatti maallaqa guddaa itti baasee nama hojjetee jirudha. Namni immoo waan maallaqa amma kana isaa fi akkasumas rakkisaa nama ta'e jechuudha. Garuu immoo namni tokko immoo gaafa namni tokko waa tokkotti kenne wanta sana kabajaan namarraa fudhachuun isaatii waan guddaadha. Gaafa chaalenjii kanatti finnu osoo hin tuffatini rakkoon tokko hin jiru jedhee kabajaan fudhachuu isaatii waan guddaadha. Kanas ilaalcha keessa galchineerra egaa waan immoo malitti miti. Natti deebi'ee. Nasriidhaaf waan qabannee dhufnee Nasriidhaaf wanti qabannee dhufnee fooloo 500 yoo guutte qarshii miliyoona 1 sii kennina jenneetiti kan dhufne kan waliigalteen keenya jechuudha. Inni guutuu baates qarshii miliyoona 1 kennuudhaaf waadaa gallee finnee dhufne. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ammas qarshii miliyoona 1 miti. Qarshii miliyoona 2 kennuudhaaf. Miliyoona 2. Kanas immoo egaa waggaa ifas ni goonu. Chaalenjiin kan qophaa'e nama 500 yoo guutee jedhee fooloorsi 500 yoo guutee akkasumas chaalenjiin kun guunne akka yaadanitti ta'e akka adeemsa ta'e garuu nuti adeemsa sammuu jijjiirree jechaadha. Bifa ambaasaaddariin kun kaampaanii fayyadamu kun ji'oota ja'aaf ambaasaaddarii faasilee ta'ee ni tajaajila. Kanaaf immoo itti qabnee qarshii miliyoona 2 kennu foololleerra. Miliyoona 1 immoo amma kan kennu yommuu ta'u isaaf immoo adeemsaanii goota jira kan keessatti kan isaa kaffalu ta'a jechaadha. Okey, asirratti akka ta'u qarshii Nasriidhaaf qarshiin nuni finnee dhufne qophoofnee dhufne qarshii fooloon guutuu baates miliyoona 1 kennuudhaaf qopheeffne. Dabalata immoo nu wajjin akka hojjetu ambaasaaddarillee miliyoona 1 ammas daballee fi miliyoona 2 finnee fi dhufne yoo nu wajjin hojjete ambaasaaddarnata nu wajjin fufaa kaampaanii kan wajjin waan guddaa hojjetee bakka guddaa gahuudhaaf nama danda'u arginee jirra. Hojii isaa laalleerra. Beeksisa kanarratti wanta inni tattaaffii hagam akka godhe waan beeknuuf qarshii miliyoona 2 qopheessinee fi jirra. Isinummaan jedhaati ergaa xumurarra dabalatamuu jira. Intingeessine dabalatamuu inni biraa immoo dabalanni gaafa viidiyoo waraabu Nasriin hawwii haadha manaasaa hawwiidhaan maal barbaadda mee qarshii kanarraa maal barbaadda jennaan maal jettee viidiyoo kutameen argee yookaan immoo viidiyoo waraabu ani biyya galee maatii koo arguun barbaada ka jettuun viidiyoo ishee argee viidiyoo san laaleen ture. Kanaafuu hawwiidhaafis tikeettii VIP biyya geechee ittiin deebitu yeroo barbaadde tikeettii faast deliverii kaampaaniin tikeettii qopheessee jira. Kana fakkaata egaa yaadni keenya inni kan biraayi namoonni biraas namoonni Imaraatii keessatti argamtanii namoonni daldala garaagaraa irratti hirmaatan jirtanii nurraayis muuxannoo kana fudhatanii namoota biroofis osoo chaalenjii akka kanaa kana kennitanii tokkoffaa biizinasiin keessaa isinii beekama. Keessattuu namoonni daldala irratti hirmaatan jechuudha. Akkasumas immoo nama qabdan nama jechuun feemasii jechaan yeroo ammaa kanatti nama isin tajaajiluu danda'u gurratti jechuudha. Kanaaf nama qabdan osoo jabeeffatanii jira.
dalakkisaadha. Akkasumas immoo beeksisa immoo karaa miidiyaa A3 hojjechiifadhaa isin jenna. Kana ergaan kun inni biraa.